Akkam jirtan nagaa jirtanii hordoftoota siifan toof jalatti argamtan hundumti keessan nagaa waaqayyo bakka jirtanti sinaa dhaqqa'u jecha akkam fayyaadhaa jirtu jawaattuu jiru jireenyi maal fakkaataa viidiyoo hin gadda sinii waraabee irratti illee har'alee immoo viidiyoo kiyyuma kan ta'e kan mana kiyya keessatti argamu xiqqoo siniifaa dhaqqabu jedheetuma sinii fidee dhufee haa ta'u illeedha viidiyoo hin gadda irra caalinni keessan jaalattanii jirtanii irra caalinni keessanis baay'ee hawwitanii jirtanii waaqayyo siniifaa godhuu waan yaaddan hunduma keessaniif rabbi haa taasisu dhugaa anis akkuma keessan nama biyya ormaa waggaa hedduu taa'ee viidiyoo laalee hawwee kibira darbeedha. Komentii hin gadda sinnaa kennitan baay'een fudhadhee galatoomaa hundumti keessanuu har'allee manyitaa beetiin sinii fidee dhufe bakka ciisichaa kanallee yoo jaalattan immoo gammachuu keessan akkasuma naa ibsa. Akka biraan mooyyuu waan isiniin jedhu bakka ciisichaa kunoo maal fakkaata komentii hin gadda baay'ee na gammachiise dhugaa rabbi. Dhugaa baay'ee natti tole guddaa galatoomaa kan jajjabeessitanillee kan keessa siyaa bulchu jettaniin hunduma keessaniinuu amiin isiniin jedheen jira galatoomaa tokko lama miti hunduma keessa walitti qabee warra komentii na barreessitanis warri laayikiitillee guddaa galatoomaa mee har'a mooyyuu mana ciisichaa kanarraayis xiqqoo waa haasa'uu fi akkuma hin gadda viidiyoo isin waraabee har'allee mana ciisichaa kanarraayillee xiqqoo isin haasa'uu barbaadaa isinis immoo yaada keessan naa kennaa guddaa galatoomaa isiniin jedharra deddeebi'an mallee dhugumaan waanuman hawweessinitti himee maaliif seetan wanni akka ofii keeti jaalattee filannoo keetiin gootu si gammachiisu hin jiru beektaa namni kan si godhu qofaa osoo hin ta'in ati yoo godhattu nama gammachiisa keessattuu immoo hawwitee waggaa hedduu biyya ormaa teessee galtee waan yaaddu san yoo godhattee baay'ee nama gammachiisa kanarrattis yaada keessan naa ibsaa uumama manni ciisichaa kun kana fakkaataa akkasuma laaltan kana koorniisii kanarraa illee waa jedhame siree kanarraayis mee waa jedhaa waa'ee siree kanas mee maal jettanii eengada dhugaa komentiin keessan baay'ee na bohaarse beektanii tokko kan qalamii qayyar jira tokko immoo kan waan hedduu kan barri irra darbee waan gizeen irra darbe aftee kan jeesuun jira komentii jala isa gaafa tokko viidiyoo saalonii guutuu irraa haasa'ee gatii isaatillee nutti himii gatiin isaa meeqan bitamee meeqa itti fixxee kan jettanillee jira yaa akkuma beektanii gatiin isaa gana suusiin jee bakka tokkotti isinitti moo son ta'in gaaf tokko viidiyoo guutuu isin hojjedhe yoo rabbi jedhee haala naa mimmijeesse viidiyoo guuturraa isiniifin haasa'a viidiyicha guutuu gaafa isin irraa isin haasa'u. Akkuma yaadni keessan garagaraa fedhiin keessanillee garagara waan ta'eef gaafa haalli naa mijaa'e mooyyuu ofii kiyyaa harkaa isinitti agarsiisee kan soofaa gaafatu jira kan biffee gaafatu jira kan wambarii nyaataa gaafatu jira kan qalamii mana illee kan gaafatu jira yoo rabbi akka nu yaadne hin ta'u wanti hunduyyuu akka rabbi jedhamu viidiyoo guuturraa gatii isaa wajjin viidiyoo tokko dheeressee isinii hojjedhe. Isiniifan gadhiisa ammaaf garuu mana ciisichaan isinii fidee dhufee manni ciisichaa kun kilaasiidha akkuma beektan kilaasii jedhama mitiire inni kunis kana fakkaataa komentiin hin gadda sinnaa kennitan dhugaa baay'ee na gammachiisee jira akkasin jettanitti namni tokko qalamii jijjiirii qalamiin saalonii keetii sirrii mitii akkasitti dibamuun qabu bifti isaa walirraan deemu waan jettaniif akka haala bakka isin jiraattan murteessaa beektaa nama yeroo adii ta'ee awwaara harkis biyyi keenya yeroo baay'ee bonaaf ganna waan qabuuf yeroo bonaa awwaara qaba adii sun awwaara harkisa yoo awwaara harkisee gurraacha immoo nama jibbisiisa bifa biraa yoo ta'e garuu haga tokko awwaaras ni danda'a irraayis xaradhu amma adii odoo deemte awwaaran xardee wal gurraachessa malee wal balleessa saniifini maaliifini saniifin ani bifa kana jaaladhe awwaara na danda'u jedhee tanani inni lammaffaa irratti immoo warroonni xaawulaa nyaataa sirrii miti irra aftee jettani beektaa dhuguma hafee jira garuu ani xaawulaan fayyadamu yoo bishaan minaamin irratti fayyadamtani fakkeenyaaf nyaata maal irra gootan sufraa barbaachisa kaasee hagan deddeebisu jedhee tanan yeroo baay'ee nyaata asirratti waan fayyadamuufan xaawulicha irratti saniifanii irra afee sufricha waan baay'ee jettanii wambarii soofatillee kan jettaniif
meeshaa waan dho'aan akkana jalaan miineef malee waan biraatiif miti. Anis yaa akkasitti qophaa'ee irraa kakaasee waraabne gaafa lammaffatti garuu viidiyoo isinii waraabee yookiin gatiillee isinitti himu viidiyicha wannoo godhee isinitti agarsiisa maqaan isaa laasiiwwan irraa kakaasee isiniif waraabaa isiniin jechuun barbaada. Warra komentii akkasii naa kennitaniif illee guddaa galatoomaa. Namni maaliif waan ofii yaadu namaaf qooda nan dabbarris yookiin immoo እና akkasii guddaa naaf galatooma obboleeyyan tiyyaa warri komentii naa kennitanii na jajjabeessitanis warri nagaan galtee kanaan si ga'e jettanis amiinii. Waaqayyo isinillee nama biyya keessanitti galee waan hawwee godhatu dhugaa jiraachuu hin dandeessan biyya ofii keessatti akka barbaadan garuu namni tokko maallaqa akkam gooneetii fuunee gallamooyi warri jettani yoo fuunee galle bitan inni barfedhe akeeti. Fakkeenyaaf meeshaa osoo maallaquma erginiyyuu meeshaa mana keetii ofii keetii filattee erga filattee gatii walii galteen booda maallaqa erguu inni si dandeessaa waan nan garuu filannoo ati meeshaa irratti murteessitu meganu meeshaan bifa bichaa osoo hin ta'in xaawulaan jabeenya algaa amma fakkeenyaaf algaan maggaarrajaawwanii filannoodhaan እና sababa sansaniin waan ta'eef filannoo kan keeti kassaniit illee siin jedhama. Fakkeenyaaf algaa kan dhugaa rabbi dubbachuuf ani baay'een jaaladha. Ammuma tana manuma kiyya jiraateet illee naannoo hin jenne durallee jaaladhee tananii filannoo kiyyaanii xaawulumti isaatu yoo laaltee jettu baay'ee namatti tola. Furdaadha. Waan humna adagaa danda'u. እና akkasii maggaarrajaanis akkana fakkaatamee komentii maggaarrajaan manni wannu waan baay'ee ifaa waan baay'ee hin qabneef bakka ati jiraattu immoo eessa warra naan jettaniif ani Asallaan jiraadha. Magaalaa keessaa miti garuu naannoo Asallaa irratti dhiyaadhee jiraadha isiniin jedha. Tunis tisrii haadha akkuma beektan biyya Arabaa baay'ee fayyadamanii biyya keenyattis ammas namni sirriitti fayyadamaa jira. Wanni biyya Arabaa jiru as inni jira. Tisrii hantu baay'ee bareeddee ishiillee baay'een jaaladha. Jaaladheetuma bitadhee har'allee baay'uma ishii jaaladha. Waan das nama jettu waan jabduudha. Innaa dhugaa waan nama gammachiisu isiniin jedha. Meeshaan babbareedaa ani jaaladhee tananii isinis immoo akkasin jaalattan abdiin qabaa. Mee ilaalaayi komentii keessan naa kennaayi filannoon kiyya akkamiin taane mooyyuu akkuma saaloonii irratti komentii isin qabdan yoo nunne jedhe waan sirreessullee jiraannan ni sirraa. Yoo rabbi jedhe immoo qalamii koorniisiin jettanillee karaa diitti nan deebisa ammaaf osoo hin ta'in xiqqoo jedhee jechuudha haala jireenyaa wal mammadaallee. Akkasii isiniin jedha kun immoo koorniisii manyitaa beetiiti haala kanaan ijaarama. Amma kun quumii balbala sadii kan ani galfadhe keessattuu dhugaa rabbi dubbachuuf warri quumii akkana mastaawotii qabu bitattani baay'ee of eeggannoo godha. Anamma gaafa fe'amee dhufusan mastaawotiin isaan jalaa cabee waan akkasii kanarraa illee of eeggannoo guddaa godha. Warri qaamanillee deemtanii bitattan warri achi teessanillee bichisiisattan baay'ee honnoo qaba miidhama qaba meeshaan akkana mastaawotii qabu of eeggannoo barbaachisaa isiniin jedha. Tuni akkuma duratti isiniin jedhu tisrii haadha. Tisrii hantunis baay'ee bareeddii waan ofii kiyyaa jaaladhe isiniifis nan jaaladha. Hundi keessanuu fakkeenya akka kiyyaa akka fudhattanii osoo hin ta'in barumsa waatis fedha kee hin beektaani garuu akka ofii kiyyaa hawwa isiniifan hawwaa maaliif jireenya mana ormaan beekaa dadhabbii mana ormaan beekaa dadhabdee galtee mana keetitti hafuura fudhachuu si barbaachisaa. Waan hunda caalaa waggaa 100 namni jiraatu hin jiru maallaqni faayidaa hin qabu bakka ati jiraattuu fi bakka jireenyaa kee osoo mijeeffattee irra caalinna nama gammachiisa dhugaa rabbi maaliif maallaqni waggaa meeqa baankii teechistee galtee tasa keessaa dhabamuutu jira lubbuudhaan jiraachuu baachuutu jira. Kanaafiyyuu haga jirtutti balleessii osoo hin ta'in jireenya kee keessatti bakka jiraattutti haala mijayaa meeshaa gaarii sammuu kee gammachiisu kan mana kee keessa teessee itti gammaddu immoo galfachuu qabda. Kanas boleeyyantii gorsi kiyya isinitti akkam baay'een dhugaa rabbi ana baay'een hawwa mana keessatti Itoophiyaa inni Suudii keessa taa'ee yeroo baay'ee yoo namni meeshaa manaa ofii gadhiifatu baay'een laala viidiyoo irratti irra caalin laayikiin kiyya kan yuutuubii viidiyoo meeshaa manaati. Innaa hawwiin kiyya akkasii isiniifillee wanni nan waraabeef irra caala abbaa manaa kiyya mee maaluma godha waraabda waan maal ittiin godha waraabda eenyutti agarsiisa waraabda dhumanaan jedhu waraabe. Innaa akkasii sagalee isaa keessaa saayilenti godhee tananii innaa akkasiin isiniin jedha obboleettii guddaa naa galatooma hundumti keessan waaqayyo isin haa astakaakkalu.
yaa akkuma duratti isiniin jedhe mastaawotii bakka caccabaa kana eeggadhaa akkasin jalaan cabne amma kiyya tokko cabee jira yaa fe'aa irratti cabee mastaawotichi እና waan akkasiisan illee irraa of eeggadha maaliif maallaqni kan amma fakkeenyaaf mastaawotuma kanaaf irra waddadaa kafanneen quumiin kafanaa kun waan ta'eef እና of eeggannoo guddaa godhaan isiniin jedha buleeyantii yaa haala jiru immoo yaada keessanii sanis amma yuutuubii kiyya irratti jabaadhee hojjechuun barbaada. Yaa kanaan osoo hin ta'e waan gaggaariidhaanis nan dhufa jedhee abdiin godha. Haga haalli namaa mijaa'utti dafee nama mijaa'u Itoophiyaa keessatti haalli haga haalli namaa mijaa'utti malee yuutuubii kiyya irratti sirriitti hojjechuun barbaada. Isinillee koomenti laayikiidhaan na jajjabeessaayi. Gaafii isin qabdan immoo isiniif deebisuuf qophaa'aadha. Gatii isaa nutti himii kan jettanii fi gatii isaa ofuma kiyyaa viidiyoodhaan ba'ee tokko tokkoon harkaa isinitti agarsiisa isinitti hima warri gatii isaa gaafachuu barbaadanis mee onnoo jedhaati hundumti keessan iyyuu gatii isaatillee ifassinii godhaa tole viidiyicha haga dhumaa naa ilaalaati. Isiniin jedha guddaa gaanaa galatooma obboleeyyan tiyyaa dhugaa gorsa isinitti haasa'a isinitti kan baay'isuufi. Haasofte addaan kuttuullee kan jedhu jira komentii irratti viidiyoo hin gaddaa daqiiqaa 6 gadhiisee yoo viidiyicha manaatii fi kasaaluuniitii fi haala keessa mana na gaafa rabbi jedhamu bakkuma tokkotti hunduma isaatiyyuu gatii saaluuniillee kan manyitaa beetillee tokko isinii addaan babaasee isinii gadhiisa. Ammaa fi yaaduma hojii mananii hojjetadhe irratti yaada keessan naa qoodaa jechuumaa fi akkamii maal fakkaataa waan gaariidha moo waan badhaadhaa kamtu sirra amma mana kanatti reef haarawaa galaa jira. Reefuun sirreessaa jira yaa engaddaa akkuma agarta saaluunii sirreessee amma immoo manyitaa beetii sirreeffadhee jira. Isarraa immoo kamtu hin taane kamtu baay'ee nama dabbaraa kam haa jijjiiru isiniin jedha. Yaani nama barbaachisa beekta keessattuu iyyuu immoo yaani ijoollee biyya Arabaa das nama jedha dhugaa rabbi maaliif waan keessa kiyya jiru keessa hin jira waan ta'eef anamma maaliif isiniin jedhe seetan komentii keessan irratti yeroo baay'ee korniisiin saaluunii osoo adii ta'e irra filatama dhugaadha adii anillee baay'een hawwee namichumti qalama naa dibeeyyuu garuu adii inuma sii dibaa sababa sirriitti waan naa ibseef naa gale malee dursaanuyyuu adii fi baharaamii kan jedhu kana qalamii baharaamii jedhama maaliin beekan bishaan fakkaatanatti fakkaate innaa sababa saniin akkasitti wal jalana jalaa bu'e malee illee adii ture koori qalannuun hawwiin kiyyaa erga sanii qabamee bifa jijjiiru itti bitee sirreessisiise isiniin jedha akkasii obboleeyyantii qimamiiwwan biyya Arabaa hundumti keessan waaqayyo nama galee afuura baafatu sinaa taasisu nama gammadee maatii keessa wajjin jiraatu sinaa taasisu waaqayyo bakka jirtanitti hawwitanii waan hawwitan nama argatu sinaa taasisu dhugaa rabbi maaliif namni biyya ormaatti gubatee mana ofitti nama dasna jedha rabbi galee yoo nama mana kiyya kana keessa seenu qabaadhee dhabeellee miti hojii dhuunfaa kiyyaallee xiqqoo banachaa tanan jira yoo rabbi jedhetti garuu haa ta'u akka mana kiyyaa kan na gammachiisu hin jiru hojiin sunuu nan gammachiisu dhugaa maaliif mana keessatti galtee afuura fudhattee mana namaa keessa turtee waggaa dheeraa algaa namaa afaa turtee meeshaa namaa sirreessaa turtee waan hunda namaa godhaa turtee gaafa galtee immoo meeshaa kee mana kee ilaaltu isa dhugaa rabbi baay'ee nama gammachiisa maaliif nan gammada rabbi maaliif akka ta'e hin beeku baay'een gammadaa hunduma keessanuu gammachuun tiyyatu sinaa dhaqqabduu bakka sin jirtanitti illee isiniin jedha rabbi hunduma keessanuu yaadaaf muraada keessa isiniif haa guutuu nagaan biyya keessanii waan nan guddaan nagaan fayyaadhaan biyyatti galuudha malee maallaqni dirqama nama barbaachisaa garuu immoo hagaa namni keenya achi teessanii yoo gaafattan namatti musanii miti haa ta'u waan xixiqqaadhaan illee guuttachuu ni dandeessanii waan humna keetiitiin madaawwan mana kee bareeffachuu ni dandeessu waan mana qabaachuudha mana qabaatte taanan dhugaa rabbi እና ያደ keessan naa teechisaa yaanni keessan na barbaachisaa komentii keessan illee akkasuma asumanis warri maatiin an taane maatiin haa ta'a olidha